Iran haleellaa misaayilaa baalastikiin magaalaa guddittii Tel Aviv barbadeessuun beekame. Qilleensi Tel Aviv misaayilota baalastikii keessummeessuuf dirqamanii kan jiran yoo ta'u, humni ittisaa qilleensaa Israa'el misaayilota kana qolachuuf ga'umsa dhabuun isaa gaaga'ama dabalateem jabina Israa'el giddu galeessaa keessatti qabaattu salphisee jira. Gaaga'ama mudatee miidiyaaleen Israa'el akka hin gabaasne dhorkamanii kan jiran yoo ta'u, buufataalee xiyyaaraa sadii Tel Aviv keessatti barbadaa'uun beekamee jira. Tiksitoonni warraaqsaa Islaamaa Iraan tarkaanfii kana fudhatan haleellaan isaanii kun 90% gammii isaanii milkeessuu ibsa baasaniin kan mirkaneessan yoo ta'u, Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa kan fudhattu yoo ta'e dachaa kumaan haaloo akka baatan akeekkachiisanii jiru. Lammiilee Gazaa dabalatee kanneen Libaanoosii fi Teheraan keessa jiraatan haleellaa haaloo baannaa Iraan Israa'el irratti fudhatte kanaan gammachuu isaanii dandeetti ba'anii ibsatanii kan jiran yoo ta'u, gareen qabsaa'otaa Falasxiin Hamaas tarkaanfii haaloo baannaa milkii fi kan barakaatoo jechuun Iraaniin eebbisee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa michuu isaanii Israa'elin tiksuuf kallattiin ajajaa kennanii kan jiran yoo ta'u, muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu dabalatee ministeerri waraanaa Israa'el Yoav Gaalantii fi ministeeronni biroon boolla lafa jalatti qotatan kan Yerusaalemitti argamu jala buluu isaanii miidiyaaleen Israa'el balballoomsanii jiru. Haleellaa misaayilaa Iraan kana akkasumas ibsa humna waraanaa Iraan irraa kenname dabalatee kan Hamaasii fi Birgeediin Alqasaam kennan bal'inasaa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Gama kaaniin Hizbullaan ganama kana lola lafoo daangaa Libaanoosii fi Israa'el irratti gaggeeffamaa jiruun injifannoo addaa gonfachuu ifoomsee jira. Hizbullaan humna koomaandoo Israa'el daangaa Libaanos seenuuf lolaa jiran daaraa gochuun hooggantoota isaanii dabalatee hedduu isaanii galaafachuu kan beeksise yoo ta'u, reenfaa fi madoon koomaandoo Israa'el daangaa kanarraa heelikoopteriin guuramaa jiraachuun Aljeeziraan gabaasee jira. Puutiin ammoo galaana diimaa irratti kuusaa boba'aa Israa'el guutummaatti barbadeessee jiraachuu ifoomse. Israa'el 80 ol kuusaa boba'aa kan akka fayyadamtus beekamee jira. Bal'inasaa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaa yoo yaashamaa harkafuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaa waaqolee addunyaa hambaa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like, share gochuun waliif qooda. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Iraan haleellaa misaayilaa baalastikiin magaalaa guddittii Tel Aviv barbadeessuun beekame. Qilleensi Tel Aviv misaayilota baalastikii keessummeessuuf dirqamanii kan jiran yoo ta'u, humni ittisaa qilleensaa Israa'el misaayilota kana qolachuuf ga'umsa dhabuun isaa gaaga'ama dabalatee jabinaa fi dhageettii Israa'el giddu galeessaa keessatti qabaattu salphisee jira. Gaaga'ama mudatee miidiyaaleen Israa'el akka hin gabaasne dhorkamanii kan jiran yoo ta'u, buufataaleen xiyyaaraa sadii Tel Aviv keessatti barbadaa'uun beekamee jira. Tiksitoonni warraaqsaa Islaamaa Iraan tarkaanfii kana fudhatan haleellaan isaanii kun 90% gammii isaanii milkeessuu ibsa baasaniin kan mirkaneessan yoo ta'u, Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa kan fudhattu yoo ta'e dachaa kumaan haaloo akka baatan akeekkachiisanii jiru. Lammiilee Gazaa dabalatee kanneen Libaanoosii fi Teheraan keessa jiraatan haleellaa haaloo baannaa Iraan Israa'el irratti fudhatte kanaan gammachuu isaanii dandeetti ba'anii ibsataa kan jiran yoo ta'u, gareen qabsaa'otaa Falasxiin Hamaas tarkaanfii haaloo baannaa milkii fi kan barakaatoo jechuun Iraaniin eebbisee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa michuu isaanii Israa'elin tiksuuf kallattiin ajajaa kennanii kan jiran yoo ta'u, muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu dabalatee ministeerri waraanaa Israa'el Yoav Gaalantii fi ministeeronni biroon boolla lafa jalatti qotatan kan Yerusaalemitti argamu jala buluu isaanii miidiyaaleen Israa'el balballoomsanii jiru. Hamaas ibsa baaseen maqaa Rabbiin haalaan gara laafessaa fi mararfataatiin jalqabaa. Yihuudoonni uummata Falasxiinii fi Libaanos irratti duguggaa sanyii fi mancaatti raawwatan deebii kennuuf tarkaanfii haaloo baannaa Iraaniin kennameen Rabbiin barakaa godhu jedha. Gareen qabsoo Islaamaa Hamaas dachii keenyaam weeraraa Israa'eliin qabamtee jirtu bilisoomsuuf haleellaa madeessituu Iraan fudhattee akka Rabbii milkeessuun ni kadhanna jedha. Kun tarkaanfii haaloo baannaa ajjechaa Ismaa'il Sayyid Hassan Nasrallaa fi Jeneraal Abbaasidha jechuun kan ibsi Hamaas. Haleellaan haaloo baannaa kabajamaa fi eebbifamaa Iraan kun humna weerartuu fi ana malee jettu Israa'eliif ergaa guddaa ni qabaata jedha. Kabajaa fi gammachuu obboleewwan keenyaa Iraaniin nutti dhaga'ame ibsuu barbaannaa. Falasxiinotaa fi Libaanos cinaa dhaabbachuun qabsoo isaan taasisanii fi adabbii isaan humna weerartuu Israa'el adaban haalaan dinqisiifannaa jedha.
biyyoonni Arabaa fi Musliimoota martiin humna weerartuu kana cabsuuf tokkummaan kee akka loluum waamicha keenya dabarsina jedha ibsi garii ammaas irraa kenname. Halluma wal fakkaatuun dubbii maan Birgeediyaal Qassaam Abuu Beedaan halkanedaa ibsa kenneen guyyaan har'aam guyyaa seena qabeessadha jechuun leellisee jira. Guyyaan har'aam guyyaa addaatiin Iraan, Yaman, Liibaanosii fi qabsaa'onni Falastiin Tel Aviv barbadeessanii jiru. Hawaasni bilisaa guutuu addunyaa irratti argamtan akka Falasxiinotaa cinaa hiriirtan waamicha kabajaa isiniif taasisnee jirra jechuun ibsa isaa goolabee jira. Tiksitoonni warraaqsaa Iraan gama isaaniitiin maqaa Allah hundaa danda'ateen jecha Ismaa'il Haniyaam Sayyida Nasrallaa fi wareegamtootaaf deebii kennuuf qaama weerartuu Israa'el onnee irratti xiyyeeffannee haleellaa raawwannee jirra. Israa'el haleellaa deebii kan kennitu yoo ta'e dachaa kumaan haleellaa deebii kennina jechuun dhaadatee jira. Gareen tiksitoota warraaqsaa Iraan haleellaan misaayilaa raawwatame kun 90 aggaamii isaanii rukutuun milkaa'anii jiru kan jedhe yoo ta'u ibsa haleellaa kan hordofuun kenneen akka ifoomsetti misaayilli dhukaafaman iddoo ijoo kan tarsiimaa ta'an rukutanii jiru jedha. Haleellaa misaayilaam Iraan kana qolachuuf Ameerikaa fi Israa'el loltoota isaanii qindeessuun daangaa qilleensaa Israa'el meeshaalee farra misaayilaan tiksaa kan turan yoo ta'u teeknooloojii humna ittisaa qilleensaa Israa'el darbuun misaayilonni Iraan buufata xiyyaaraa Israa'el 3 guutummaatti barbadeessee jira. Israa'el hangammaatti balaa ishee ragee guutummaatti kan hin ibsine yoo ta'u misaayilonni Iraan dandeettii isaaniitiin meeshaa ittisaa qilleensaa Israa'el ayrandameefim kan Ameerikaa THAAD cabsuuf ga'umsa olaanaa qabaachuu isaanii haleellaan edda galgalaa kun guutummaatti mirkaneesseera jechuun miidiyaaleen balballoomsaa jiru. Haleellaan misaayilaa kana hordofuun Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti tarkaanfii haaloo baannaa akka fudhatan kan dhaadatan yoo ta'u haleellaa haaloo baannaa marsaa kanaaf xumuruu ishee Iraan beeksistee jirti. Akka Waashingtan ibsetti haleellaa misaayilaa Iraan Israa'el irratti fudhatte kanaaf haaloo ba'uuf Ameerikaan michuu ishee bara dheeraa Israa'el faana marii gaggeessaa jiraachuu ishee kan beeksiste yoo ta'u haleellaa kanaaf Iraan misaayilaa baalaastikii 180 ol ishee irratti roobsuun Israa'el ibsa baasteen amantee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala nageenyaa hammaataa ba'aa giddu galeessaa keessatti mudate kana hordofuun walga'ii ariifachiisaa guyyaa har'aa waamee kan jiru yoo ta'u gamtaan Awurooppaa immoo gama isaatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu hatattamaan gaggeeffamuu akka qabu gaafatee jira. Sirni bulchiinsa Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa biraaf kan nu affeerre yoo ta'e malee tarkaanfii haaloo baannaa keenya ammaaf xumurree jirra kan jettu biyyi Riippaabilika Islaamaa Iraan tarkaanfii haaloo baannaa biraaf kan nu affeertu yoo ta'e garuu haleellaan keenya itti aanu haalaan jabaa fi hamaataa jechuun dubbiimaan ministeera jaalaa Iraan ibsa kenneen ifoomsee jira. Iraan tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el irratti fudhatte kanaan haleellaa ulfaataa taasisuu ishee kan beeksiste yoo ta'u guutummaa Israa'el keessatti bilbilli balaa tasaayyuun dhagaamee jira. Yordaanosii fi Yerusaalem keessatti dho'iinsi ulfaataa kan mudate yoo ta'u lammiileen Israa'el saffisaan haleellaa poompii jalaa isaan baraaruu kan danda'u daahannoo akkasiinan akeekkachiifamanii turan. Aangawoonni Israa'el balaa biyyattii keessatti mudate akka hin ibsamne dhorkitee jirti. Iraan haleellaa kanaan of tiksuu fi bu'uuraalee misoomaa waraanaa Israa'el irratti xiyyeeffachuun akka raawwatte kan ibsite yoo ta'u haleellaa kana buufataalee waraanaa Israa'el 3 gaammii isheetiin barbadeessuun Reuters maddeen oduu Iraan waabeeffachuun gabaasee jira. Iraan haleellaa kana kan raawwatte ajjechaa Israa'el hoogganaa Hamaas duraanii Ismaa'il Haniyaa fi ajajaa waliigalaa Hizbullah Hassan Nasrallaa irratti raawwatte haaloo baachuuf akkate kan ifoomsite yoo ta'u muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun garuu Iraan dogoggora guddaa dalagdee jirti gatii qaalii ni kaffalti jechuun dallansuu isaanii ibsatanii jiru. Waraanni Iraan gama isaatiin ibsa baaseen haleellaa Israa'el geggeessuu dandeessu maraaf deebii ulfaataa kennina jedhee kan jiru yoo ta'u Ameerikaa fi Iraan gara lola kallattiitti ni seenu sodaan jedhuun dabalee jira. Gama kaaniin Hizbullaan injifannoo addaa jedhee gabaasa baaseen har'a ganama gara daangaa Liibaanos cabsee seenuuf kan yaale waraanni koomaandoo addaa Israa'el Hizbullaan barbadaa'ee jira. Haleellaa kanaan hooggantoonni koomaandoo Israa'el 5 ajjeefamuu kan beeksise Hizbullaan hedduun isaanii madaanii jiru. Israa'el koomaandoo ishee daangaa Liibaanos irratti dhuman helikooppitariin guuraa jiraachuu ishee kan gabaafame yoo ta'u helikooppitariin kunneen reeffaa fi madoo koomaandoo Israa'el ambulaansii 20tti kennuun gara hospitaalaatti erguun Aljeeziraan maddeen isaa waabeeffachuun gabaasee jira. Akka gabaasaa Aljeeziraa kanaatti lola waraanaa lafoo marsaa jalqabaa Israa'elii fi Hizbullaa gidduutti geggeeffamaa jiruun loltoonni Israa'el Hizbullaa dura dhaabbatanii loluuf ga'umsaa fi hamilee dhabuu isaanii mirkanaa'ee jira. Huutii Yaman galaana diimaa irratti doonii boba'aa barbadeessee jira. Hidhattoonni Huutii Yaman kibxataa dooniiwwan galaana diimaa irra imalaa turan irratti dooniiwwan lama irratti miidhaa geessisuu beeksisee jira. Doonii Paanaamaadhaan galmaa'e Kordeeliyaamoon Beederoo dirooniitiin rukutamuudhaan miidhaaf saaxilamee jira.
akkasumas dooniin laabeeriyaa keessatti galmay kan biraa misaayilaan rukutamee jira. Atoo malee hojjettoonni dooniiwwan lamaaniitu miidhaan tokkollee irra hin geenye. Hidhattoonni Huutii erga baatii Sadaasaatii qabee dooniiwwan naannoo Yaman jiran irratti haleellaa banaa kan turan yoo ta'u kunis Falasxiinotaa waliin dhaabbachuu ibsuudhaaf Israa'el mataa isheerratti haleellaa bananii jiru. Akkasumas kibxata kaleessaa Huutiin magaalota Eelaatii fi Tel Aviv Israa'el irratti haleellaa diroonii banuu isaanii beeksisanii booda humni ittisaa Israa'el diroonii galaana Meeditiraaniyaa irraa balali'u akka to'ate ibse. Akkasumas guyyaa dilbataa Israa'el haleellaa qilleensaa cimaa magaalaa qarqara galaanaa Yaman Hudaydaa keessatti dhaabbilee Huutiin itti fayyadaman irratti raawwachuu ibsitee jirti. Huutiin qaama hidhattoota Axis of Resistance jedhamanii fi faallaa Israa'el USF biyyoota dhiyaa dhaabbataniiti. Kunis Libaanoos keessatti Hizbullah, Hamas Gazaa keessaa dabalatee Itiyoorkii gareewwan hidhattoota abbaa giddu galeessaa kanneen Iraaniin deeggaramanidha. Iraan erga Israa'el misaayilaan rukutteen booda namoonni daandii magaalaa Teheraan irratti gammachuu isaanii ibsachuuf ba'anii mul'atan. Namoonni hedduun alaabaa Iraanii fi Hizbullah qabatanii daandii irratti ba'uudhaan akkasumas suuraa hoogganaa duraanii Hizbullah kan gaafa jimaataa darbee haleellaa xiyyaaraa Israa'eliitiin Libaanoos keessatti raawwateen ajjeefameen Hasan Nasrallah agarsiisaa turan. Akka suuraaleen agarsiisanitti gariin isaanii dungoo qabsiisanii turan. Hiriirri kunis imbaasii Biriteen alatti kan gaggeeffame yoo ta'u iddoon kunis haleellaa Iraan baatii Ebilaa keessaa Israa'el irratti raawwatteen booda bakka itti gammachuu ibsatan ta'ee jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Iraan haleellaa misaayilaa biyya isaanii Israa'el irratti raawwatteef sababa dhiyeessuun deeggaran. Ergamaan Iraan Amir Said Iravanii xalayaa mana marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi barreessaa olaanaaf barreessan keessatti jechaan hooggantoota olaanoo Hamaasii fi Hizbullah hordofuun haleellaa kaleessaa galgala raawwatame kun sirrii ta'uu ibsanii jiru. Akkasumas tarkaanfii dabalatee Teheraan irratti fudhatamu kamiyyuu deebii murteessaa ta'e akka argatu akeekkachiisee jira. Haaluma wal fakkaatuunis UNH ergamaan Israa'el Daanii Daanoon yaada gita isaanii Iraaniif kennaniin haleellaa Iraan tibbana raawwatte kan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman guutuu biyyattii keessatti da'annoo boombii akka seenan dirqisiise kun baay'ee dhukkubsaadha jechuun haaloo bu'uuf waada galan. Nuti fedhii waraanaa yookaan muddamaa uumuu hin qabnu. Garuu lammiileen keenya nagaa haala akkasiitiin haleellaan irratti raawwatamu teenyee ilaaluu hin dandeenyu jedhan. Dhuma torban darbeeratti Iraan wal dhabdeen amma jiru hammaachaa dhufuu isaatiif manni marii nageenyaa homaa gochuu dhabuu isaatiin komachuun miseensonni mana marichaa 15 naannicha gara waraanaa guutuutti akka hin harkifneef Israa'el irratti tarkaanfii murteessaa akka fudhatan gaafatanii turan. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Iraan dogoggora guddaa hojjetteef gatii guddaa baasuuf jirti jechuun adeemsan. Walgahii kaabinee haleellaa Iraan booda wayita bananitti dubbii dubbataniin muummicha ministeeraa Israa'el Netanyahuun Iraan biyyi isaanii Israa'el diinota ishee haaloo ba'uudhaaf hangam akka murannoo qabdu hin hubanne jedhan hubachuuf jiru jedhu. Nuti seera tolfanneef ni dhaabbanna eenyuyyuu nu haleellaa nutis isaan ni haleella jedhan. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa ammaaf qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.